Wantoota tibba ayyaanaa barbaachisan keessaa egaa loon qalmaa isaan tokkodha. Ayyaana Faasikaa fuuldura keenyatti kabajamuudhaaf jedhu gatiin loonii maal fakkaataa kan jedhu gara Haqaaqii Qaallitti gabaa Haqaaqii Qaallitti keessatti argamneetiin jirra. Egaa gabaa kana keessatti loonii dhaaba loonii guutuudhaan daandiirratti riqicha jalatti gurguramaa akka jiran taajjabneetiin jirra jechuudha. Egaa gabaa kana keessatti sangaan loonii meeqan gurgurama, hoolaanan meeqa, gadi aanan meeqa kanneen bitatanii fi kanneen gurguraa jiran irraa odeeffanneetiin jirra. An gad aanaa bara darbee soddoma amma soddomii lama hin gurguramaayu. An baranaa gin sagaltama an bara darbee sagaltama faata gurguramaayu. Barana 150 amma 200tu jira horiin. Horiin barana uddi. Hanqinni horii hin jiru akkuma bara darbeeti jira. Nyaaticha horiitti irratti gatiin isaa baay'isaa ol hin ta'eef gabareenis uddiidhaan biteetoo qallabee kanaaf uddii ta'e. Gabaa kana keessatti olaanaan jedhamu baay'ee olaanaan jedhamu bakka 120 akkana kanaa ol hin jiru. Na 150 kan bite jedhan hin jira waree yoo dhageeffannu 80 kenna ganama 80 kenna 80 kenna tan dandide furushkaanis wuddiidha wanumti hunduu binnee gallakkisnu wallaalee ashaboonis wuddii wanni qallabnu muluun isaa wuddii wanni bakka gadi wanni qabdee gallakkistu hundi isaatu wuddii ta'e. Egaa dhaaba loonii keessatti argamuudhaan gatiin loonii meeqaa akka ta'e simbiraan geenyetiin kan jirru jechuudha. Keessattuu gatiin loonii bara kana garmalee akka dabalee kanneen bitatanii fi daldaaltonni nutti himaniitiin kan jiran jechuudha. Gatiin nyaata loonii dabaluu fi akkasumas hongeewwan naannoo garaagaraa irratti uumamaa turan gatiin loonii kun akka dabalu sababa akka ta'an egaa nu biraan gaaniiti kan jiran jechuudha. Yeroo ammaa kana immoo dhaaba bushaayettidha kan argamnu. Gatiin oolaa akkasumas re'ee maal fakkaata kan jedhu kanneen bitatanii fi shamatatan immoo egaa gaafanneetiin jira. Nama bakka olaanaa bi'aas jechuudha diigama bakka diigama darbu olaanaa guddaan kanaan darbu jiru diigama gad aanan immoo akka 15 amma 7 minaa hin jira bakka babbareeda akkas jira malee gabaan keenya bareedu tureyyuu tokko ayyirni irraan jettu akkatti namni bitu hin jiru. በጣም ውድ ነው 16 17 14 ነው የሚሉት ያሉት kan bara darbee qofa osoo hin taane gatiin hoolaa fi re'ee yeroo ayyaana qillee fi kan amma garaagarummaa qaba 15,16 jedhu gatiin baay'ee dabaleera hoolaa xiqqoon iyyuu 12,000 jedhu garuu hoolaa fi re'een gabaa keessa baay'inaan jiru baay'ee wuddeedhanii horiin dabalee jiraan kaffitanyaan hanga 15,000 isaa olallee ta'ee jira ziqitanyaan immoo 10 hanga 7 jiraan giddu galeessallee